اتهاني تورونتو را أبو كتابة مقرسة اتهاني أبو هنغا دغوما أبو هنغا دغوما نمونين بيني والدا مچافتو لما ورا هندي سكيسا إساتوك har'aan tana isaan kun asirratti argamanii akka eebaan nuufanan hiree argachuu keenyaaf hedduu gammachuutu nutti dhaga'ama. Nama tokkoon ida'uu barbaada. Dubartoota keessaa nama tokko ida'a. Haadha Jaafar ni jirtaa? Abu Nuria asbay nubay hot nama tokkotti idaana Abba Hassan manguddota teeyyatanatti amma heeraan itti baasuu deema. Heeraan isin baasa. Daqiiqaa lamaa ol dubbachuun dhorga. Daqiiqaa lamaa ol dubbachuun dhorga. Tabiraallee sheekkotiidhaa fi warra geggeessitoota amantii as keessa jirtan dhiifama nuu godha. Waan isin du'aayi nu godhaa baatan hunda ni beeynaa hin irraanfannu isin bakka keessan dagannee osoo hin ta'in manguddoota tanaafillee hiree kennina jenneeti dhiifama nuu godha. Hayyee amma mee adde Nuuree irra jalqabna. Hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Arraa Oromoon akkana wagguu wal geesse hodduun gammade. Oromiyaa teenya rabbi nu haa bal'isu rabbi nu haa bilisumus ilmaan haadha abbaa rabbi nu haa godhu ilmaan haadha abbaa nu haa godhu kajammaree ifan nu baasallee ifatti isa haa baasu Oromoon siree haa hortu Oromoon siree haa hortu nama birootiin sireen haa diddu Oromiyaa sireen haa hortu ilmaan Oromoo siree haa horan qeyroo teenya rabbi nu haa dhiisu ربي منو هاديس إذا قوين إساني بشان هابات تور كيروتي يا بالذهابات هركي كيروتي يا بالذهابو هركي كيروتي يا بالذهابو أبو عبد العزيز السلام عليكم بقنا جان رفتن يا إلمان أورمو يا أبوتي أورمو يا هادوتي أورمو يا شمران يا درجكي أورمو بقربين عمري ثنا نجى اسم نجرسيس بقربين عمري ثنا نجى اسم نجرسيس أورمون هابل صوت تكم ما ربنا هاخن تكم ما الرّي أورمون فرت بيتو أورمون الرّي سانك أباتو بيخاني بقر ورن برسيس اللي ربي عمري ثنا هادريس إلمان كينيا harka kennine armaan keenya bakka nuti geenye kanaan nu haa dabarsan bilisummaan nu haa gen isaan harka kaayine bilisummaa teenya gartee isaan nu haa agarsiisan umma gartee dargaggiin biyyaan haa deemtu manguddoon du'aa haa gootu warra gartee ilmaanit dabarfatu rabbi nu haa godhu warra wal beeku rabbi nu haa godhu ilmaan keenya rabbiin gartee laal leenca isaan haa godhu leenca rabbi isaan haa godhu darbabbi isaan darban tigree tabiyyaa facaaftu rabbi isaan haa godhu tigree rabbi biyyaa haa facaafu Oromoon haa bilisoomtu Oromoon haa bilisoomtu daawon tigreen haa baatu tigreen dhabama haa godhu Oromoon haa bilisoomtu haqa keenya rabbi nu haa deebisu haqa keenya nu harkatti haa deebisu haqa namaan barbaanne abbaa biyyaa rabbi nu haa godhu bihaqa subhaana rabbika
carraa kana argatu kiyyaaf baay'ee warra na affeere galateeffadha. Ani Abbaa Hasan jedhamaa Minisoota irraa dhufe waldaa ijaarama manguddootirraa itti gaafatamaa pirezidaantii jechuudha. Abbaan gurbaa karaamaani wadala harree ta'ee namarraan iyyuu nurraa dubbadhu jedhee hagatti masaniif tana dubbadhe. Ka galateeffadhu itti aansee warra Atlaantaati. Atlaantaa seenaa dalaydan. Isteeta 50 adoo qabnu. Isteetan 50 keessa Ameerikaa keessa facaanee adoo jirru akka carraa ta'ee hireen isin filattee yeroo dargaggeessa maleeyyii qaroo hayyuu dhaba'aa jirrutti yeroo namni kenna gubatee cilillee nu dhoowwatanitti yeroo namni kenna kadhatuun beeku kararratti miilaa harkaa caccabee akka kadhattuu ta'u nafsi nafillee ta'e keessatti yeroo maatiin irraa hafe manatti gadda isaanittiin cabee kana gadatu dhabee ka qotatu dhabee hiyyummaan nutti gaaddiseessite keessatti Atlaantaan hiree godhatee kora akkanaa ka hayyoonni hundi godaa yaa'an sababa qabsoon facaateen mana manatti galanii aadaa turan har'a manaa gabbaan hiree akkanaa bakka seenan itti dalagamte ta'uu hiree akkanaa argatu warra Atlaantaatiif gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Kanatti aansee adoo biran tar gaafa salaata dhoogganii waan bir albi'in shaashamannetti nama waraanan bariisan joolleen amboo baate lammii tiyya salaata dhooggitanii achitti waraantan jette gaafa gincitti joolleen teen qabeenya keenya insaamtan jette daangaa Hararitti lammii tiyyan tuqinaa lafa tiyyan tuqinaa jette. Kutaa Oromiyaa hunda lakkaa'in danda'u kunuu fakkii ta'e. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu ijoollee walirratti du'uuf diina dura dhaabbatte. Ijoollee yoo ati duute gumaa sii baasa anat si duubatti hafa waliin jettu Arsii bakka bu'a jedhanii Wallaggaan ka arrabsan. Wallagga bakka bu'a jedhanii Arsii ka arrabsan. Harargee ani jedhanii gosa biraatti ka duulan manni kun akka naa abaaruun gaafadha akka dura naa dhaabbata. Kun ergaa diinati malee Oromoo waliin nyaapha miti. Oromoo walirratti tumsu walirratti dachiin tiyyamaatu qabte jedhu. Kalafa Finfinnee dhufeen argin, ka Sabbatan argin, ka Burraayyuun argin, tiyya jedhee adoo inni falmatu. Gosa tana addaan baasuuf wal abaaruun laayisansii namaan kennan. Oromiyaan teenna mara akka fedhetti abbaan haa qabsaa'u, akka fedhe haa dubbatu. Baaltook irratti, Feesbuuk irratti abaaruun manni kun afaan Oromootiin akka jedhu beekuu dura dhaabbannaa yookaan afaan dhaabbannaa afaan Amaaraa natti jibbitanii. Indiyaa wagzi, indi waggas. Hagatti tana jedhaa hiree tana argatuuf hin gammadaa warra jaa'imara Oromoo arfan walitti fidu baatii 5 dhama'ee walitti fide keessa an tokko adoo har'a maqaana dha'uu baatanii tokkummaa har'a itti jirtan tana akka fakkiitti warra Minisootaati kanaaf affeeruu galateeffadhee diinni kenna haa cabu. Ableen isaan nuu qaran isaanuma haa waraantu. Diinni kun ufumaa wal haa nyaatu. Oromiyaa Rabbi haa bilisumsu. Gumaa ilmaan teennaa Rabbi haa baasu. Dhiiga firee godhatu Rabbi haa taasisu galatooma. Abbaa san daqiiqaa lama jennaan xiqqoo sa'aa fudhatanii Atlaantaa faarsuudhaan dura na qabbaneessan. San booda Atlaantaa faarsanii saniin hin dhaabbanne ammas waa'ee tokkummaa Oromoodhaa diinni Oromoo tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf tattaafatu haa dhabamu jennaan inumaatu xiqqootti deemuuf hin ka'e. Ayyee galatooma obbo Hangaa Dhugumaa.
Meena of kalcha. Umaan dhagayin yoo na of kalchuu diddan deebi'een ta'a. Meena of kalcha. Ayyee amma dhagaye. Galatooma. Waggaa 58 har'a kan calqabame dubbiin kun isaan keessa ani tokko nama kaleessa dhalate sin fakkaatina. Afa umuriin kiyya 80 walakkaadha amma. Fireeta tokko tokkotti asitti nama argane maali? Maal amma sun hin deemta maa dulloomne maali hin darbitu hin duutu maali hin ciiftu jedhan. Waan an deebise isinitti immoo hamma Oromiyaan bilisoomtutti ani hin du'u. Ennaa isinuu bilisoomte ani naasuudhaan nan da'aa within 2 hours na dhiisan jedheen. Kana bari amma isatti aansee tan egaa waggaa 85 har'aa ennaa waan kana tuttuqnu kan nu sodaatee nu rakkise warruma keenya nu jalaa fixu jara kana maaloo jedhuun booma nuti ijoolleedha dhumnu somaa nutti mul'atu. Amma turee garuu namni biraa nun tuqu nu sodaatee deema malee. Amma deebisee argee isa har'aan immoo sanitti hima. Ilaala Oromiyaan si'a lama dhalatte. Hammi kun wal ga'anii. Hammi kun Oromoo innaa dhama'anii. Hammi kun Oromoodha innaa boo'anii. Hamma waan qabanitti qabanii urgufanii. Kana bilisummaannaa kan nu jiraachisu. Waan ani gaddi immoo jira. Kanuma keessa kan nu xinnoo taanee wanni jenne sanarra asii amma namni tokko jaalala isaatiif jibba namaatiif jibba tokko nama tokko wal sukkuumuudhaaf dubbii asabaccaruudhaaf waan akkanatti dhalatee fiixaan ba'uudhaaf ijoollee keenya hoodhu adda keenya isinitti kenne jettee waan dhumte ilaaluu dadhabaniit as achi iddoo meeqa dhaabatu kanas argeera ani waanan hubadhee hin dhoksu haa ta'u amma isinitti hin baay'isu eebba waaqaatiin isin eebbisee deema. Ani abbaa gadaati beekadha. Gadaa iddan qabadhee waggaa 13 amma hulluuqeera buttaa qaleera abbaa koo waggaa 40 naannoonni eegee hundumaa fixadheera. Obbolaan koo hundumuu akkas taate. Kanaafuu hawwa akka waaqaatti akka galateeffannutti hin eebbifnaan dhaggeeffadhaa. Hayyee waaqa guddaa, waaqa uumaa, waaqa uummataa, qulqulluu akka bishaanii. Garuu ati tokkichuma maqaadhum keetu dhibba ta'e jechuun afaan maqaansaa hannaa hundumaa otoo hin ta'in han hundumaa ijaa ta'eef itti baay'ata. Inni tokkichuma afaan kees tokkichuma jedha Oromoon. Hayyee maaliif afaan namaa silaa dhiisiti afaan simbiraayyuu beeka Waaqayyo kana kan nuti ittaman. Hayyee galatoomi Waaqayyo. Diina nutti nam'ee ijoollee nu harkaa fixu kana gooftaa koo nurraa kaasi. Nurraa dhiibi. Qilleensa Oromiyaa saafaa ibidda saafaa itti haa ta'u. Bokkaan Oromiyaa bulluqa itti haa ta'u. Tulluun Oromiyaa gufuu itti haa ta'u. Oromaan hin bilisoomti waanuma feeyyoo ta'ee hayyee galatoomaa amma akka duraatti isin na eebbiftanii of kalaa jettanaan immoo amma of kalaan isiniin jedha. Qe'ee nagaatti galaa. Jabbiin illee qabdanii qe'ee burraaqutti galaa. Ijoollee gammaddutti galaa. Ijoolleen sinii yaa guddatu. Dargaggeessi irraa haa argatu.
jaartiif jaars ilkaan baan cinaa yaatu hayyee jenna. Galatoomaa hedduu isin galateeffannaa. Obbo Kitaabaa. Ayyee bakka Kaanadaa bu'ee akkaanii dubbadhu waan gaafatamee fi dursee warra hangafoota koo as keessa waan jiranii fi akka isaanii dhiifama godhaniin gaafadha. Dargaggoonni sin jiru. Haa ta'u malee ani iddoo kanatti kan hin argame bultii 3 duran dhufee waan Oromoon walitti dhuftee waliinii haasawwattee hammeenyas ta'ee nagaas ta'ee afuura nagaa wal jijjiirtee waan qabatamaa ta'e waan hundee qabeessa ta'e bu'uurrattee gargari galuudhaaf galuu duwwaa otoo hin ta'in hojiitti bobba'uudhaaf waan ta'eef kan akka qalbeeffattanidha kan inni isinitti himuu barbaadu. Hojiin amma calqabee hojii kana fiixan baasuu fi mana keenya haxaawwachuu nutu irra jira. Mana keenya yoo hin qulqulleessine gadi baanee waan baay'ee hojjechuu hin dandeenyu. Kanarratti hundi keessanuu itti bobba'uutu isinirra jira. Biyya ijaaraa jirra. Ummata biyya of dandeessee walaba taatee jiraattu yookaan immoo akka fedha ishiitti ollaa ishii wajjin jiraachuu yoo fedha qabaatte kan jiraattu uumuudhaaf yookaan ijaarrachuudhaaf waan itti bobbaanee jirruu fi gargaarsa ummata hundaa barbaada. Ummata hunda yeroo jennu Oromoo hunda kan walitti qabamu jechaadha. Kanaaf kana jedhee warra kana qindeessan Oromoo hunda afaan adda addaa dubbachaa turanii afaan tokko dubbatanii qe'ee isaanii qulqulleeffatanii diinatti bobba'uu akka danda'anii warra nu goosisanii fi qoree kana warra qindeessite galatoomaan jedhaan. Isinis akkasuma akkanaa galateeffatan yaada bu'uuressa yaada bareedaa warra immoo kana keessa isaafe kuni seenadha. Kuni seena qabeessa hundeedha. Hundee kana keessa warra immoo hafanis boru itti deebi'anii warruma kana bu'uuressa keessatti qooda fudhatanii gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisanii abdii guddaan qaba waan dhaggeeffataniif galatooma. Galatooma hundi keessanuu ayyee. Amiin amiin. Amiin. Hayyee kanatti aansuudhaan dura taa'aan yookiin chairmaaniin koomunitii tokkummaa Oromoo Atlaantaadha. Obbo Khalid Yoonis akkas nu baaniin gaafadha. Obbo Khalid dhimma kana laalchisuudhaan koreen Atlaantaadhaa hanqamta akka hojjechaa turte nuuf ibsanii waa'ee yaada kora kanaati irratti illee waan deemaa ture yaada isaanii akka nuuf kennan achumaan koree Atlaantaatti illee akka nu galateeffatan isin afeerraa galatoom. Thank you. Fayyade galatoma hedduu dadhabbileen hin qaba hedduun dadhabee kanumaafu namoonni wanna kana qopheesse tolche akka bareedu ha godhe ummata North America community guutuu obboota Shiteefaa obbo Fiixaafaa cufa kaysanuu hedduu isin galateeffachaa itti aansee wanni guddaa galateeffachuu barbaadu community United Oromo Community halkanii guyyaa baatii takka ol irratti hojjetame wanni kun laaftuudhaan hin dhufne irriba irra dhabaati konferensii isaanii wajjin yeroo dheertuu gizee tokko sa'a 3 sa'a 2 sa'a 4 waa godhuurraa wanni kun akka milkaa'uu goone kanumaafuu maqaa United Oromo Community of Georgia bakka inni dur turerraa amma 30 dabrerraa ka'ee sadarkaan amma inni irra jiru
waan gurguddaa uummata Oromoo gammachiisaa hojjechuu keenyaaf kabajaadhaan jaalalaan warra na wajji hojjetee fi horeelee kiyya cufaa'u galateeffachuu barbaadu. Kanatti aansee warra biyya fagoo irraa dhuftan, warra Yurooppaa irraa dhuftan, warra Awustiraaliyaa irraa dhuftan, ilmaan Oromoo Ameerikaa guutuu irraa warra dhuftan hedduu galatoomaa jechaa wanni nuti hojjenne waan guddaadha. Namni Oromoo siyaasa adda addaa, yaada adda addaa qabaachaa osoo wal hin lolle, osoo wal hin amanne mana kana keessa guyyaa sadiif karaa nagayaan jaalalaan walitti booyaa gargar ba'uu keessaniif laffaatiin teenya uummata kanatti dhageeftuu hedduun gammade. Kanatti aansee yoo dhugaan ilmaan Oromoo wal qabanne kanaa miti kana caalaa godhuu ni dandeenya. Gandaa xixiqqaa miti hoteela kana caalaatti ilmaan Oromoo dandeettii qabna, qabeenya qabna, beekaa qabna, takkummaa keenya yoo cimfanne, takkummaa keenyaan yoo wal bira dhaabbanne namni siyaasaa karaa fedhe yaaduu mirga qaba. Nuti wanni godhuu dandeenya akka ilmaan Oromootti walitti dhufaa, wajja haasawaa, waan Oromoo takka godhurratti qofa hojjanna. Waan Oromoo gargar baasutti hojjechuufis yaadaas hin qabnu, fedhiis hin qabnu. Horeen nuti ijaarretuun, horeen nuti walitti dhufnetuun cufti fedhii ilmaan Oromoo guutuudhaafi malee fedhii nam tokkoo guutuudhaafi miti. Kanumaafuu Oromoo TV, OMN, Fayyaadayaa karaa dheeraa dhuftanii nu bira dhaabbattanii wanna kan akka miidhagu godhuu keessaniin, akka miidhagu godhuu keessaniin dhugaa maqaa kiyyaa fi maqaa koree United Oromoo Community'dhaaniin ammaas galatoomaa isiniin ja'a. Kanatti aansee Community of Georgia hedduun jaaladha. Irratti hin laffa'e. Koreen teenya irra laffaati. Kanaafin taraa dhibbata kafaarsuu barbaada. Namni biraatiis community akka keenyaa kanurra caalu kumaatamaa jira. Teessoo akkanaa yoo tolchitan, yoo bareechitan, gama keessan dhufnee yoo rabbi jee baatii ja'a ta'u, amata kaa ta'u, guyyaa akkanaa guyyaa jaalala akka hojii dabarsu fedhii jaalala guddaa qabaachaa yoo kana hin goone Atlaantatti ammaas ni deebifna. Galatoomaa naa jiraadhaa fayyaadayaa. Obbo Khaalid galatoomi garuu osoo obbo Khaalid asirraan bu'in koree Atlaantaadhaa warra waan kana qopheessan hunda asirratti isin yaamuu barbaada. Oggutu akka warri volunteer gootanii asii koree waan kana akka koreetitti qopheessaa jirtan oggutu akka dapaate asitti naa baha please. Oggutu akka as naa baha. Harka dhawaaf mee harkuma dhawaaf harka bareechaa harka dhawaaf. Yes. Warri koree Kamaalee namoota gootaa warra tartak. Koreeleen wanna kana miidhagu warri gootan cufti tartaka mee steejii kanatti isin galateeffachuu waan barbaannu jecha. Mee manni kun isin harku ummata akkamiitu wanna kana hojjete mee as dhiyaadhaa. Fayyaadayaa koree Atlaantaa jajjabduu qabna. Mee harkuma dhawaaf harki ummata kan qabachiisu harka dhawaaf. Kunoo jara kana fayyaadayaa. Kota Indumne malee dhufaa jiran obsa akkasuma dhawaaf dhufu jiran yaa guutaa. Harka dhawaaf Dr. Skill harka dee. Yes. Harka dhawaa namutu fayyaadayaa. Wanni nuti goonu maali kunoo horeen teenya babbareedduu tanaatu gaaf tokkoo miti gaaf lamaan miti gaaf sadii gizee isaanii fudhatanii dalagaa isaanii dhiisanii olii gad fiiganii biyya kana agartan guddina isii asirraa bakka takka dhaquun sa'a lama barbaaddi. Soo jarri kun akkamiin hojii miidhayse hedduu galata guddaa qaban ummata Oromoo irraayis United Oromo Community Rais, Anar Rais,
ummanni kun ummata jabaadha ummata cimaadha dhaadannoo teenyaan yookaanu down wayyaane down wayyaane qabsoon oromoo ilmaan oromoo bakka itti du'anitti qabsoon isaanii bakka ni geessi dhaadannoon ta'u ummata oromooti shall be free Fayyade galatoomaa tartaka Oman jechuun barbaada. Okay. Tartaka obbo Jawhar Muhammad thank you hedduu si galateeffannaa hedduu si jaalannaa nuu jiraadhu nuu turi rabbi si haadisu siin jaaladhu. Stay. Galatoomaa anilleen hireen harkadhe tanaan warra Koree Atlaantaa kana hedduun akka isin hin booneen isinitti himuu barbaada. Namni hedduutu nurraa hafe hanqana qofaa miti kunis dalaga jira isaan warri alatti nurraa hafe ni jira. Kanatti aansee obbo Tashiteen gaggeessaa Koree Oromoo Leadership Conference kanaati obbo Tashiteen hogguta akka afeeruu barbaada. yeroo kanatti maqaa Koree Oromo Leadership Convention magaalaa Atlaantaatitti qopheessaniin koree san bakka bu'uun keessaayyuu namoota guyyaadhaa asitti argaman kana geejjibaan nyaataan tarsiimoon bu'aa bayii adda addaa jara kenna mee yeroo tokko harkadhaa nama asii daganne dhufaa jira Dr. Abdallah Sule akkamit daganna halkanii guyyaa Dr. Abdallah please harkanuu dhaafi kanaaf yeroo kanatti wanti godhuu barbaadu akka nama asirratti yeroo baay'ee waan kanarratti namoota walitti fiduun haasaa turreetitti Oromo Community Organizationii konfiraansii kana qindeessuuf gurmaa hundinuu tartiibaan akka asirra dhufanii harka jara kanaa thank you jedhanii asirraan bu'anii akka deeman barbaada dafneetuma kunoo as taa'aatiin jirtanii tartiibaan akka dhuftan isiniin jedha please duuba siqaa galatoomaa jechuu barbaada. Dafa kotta Dr. Dirriba community organization hundinuu asirra kottaati thank you jedhanii galatoomaa isaanii jechuu barbaanna. Hawaasni biraallee as ka jirtan yoo jiraattan baay'ee guddaa galatoomaa isaanii jechuu barbaanna. Galatoma kanatti aansuun Dr. Adde Ibsituun gadaan kasiinqeetii jedhaa jira Dr. Abdullaan yeroo kanatti ibsituu. Duraan dursee baga nagaan dhuftan kabajamtoota hirmaattoota Oromo Leadership Conference akkasumas hawaasa Oromoo Atlaantaa maraaf. Kanatti aansuudhaan konferansiin kun milkiidhaan akka xumuramu warra qooda kannaa turtan hunda maqaa Local Organizing Committee dhaaniin isin galatoomfadha. Local Organizing Committee keessaa miseensota United Oromo Community of Georgia irraa qooda kana halkanii fi guyyaa dadhabne osoo hin jenne dalagaa isaaniirraa ofii fudhatanii 24/7 warri nu bira dhaabbatan akka qooda guddaa akka irraa fudhatan akka galatoonfattaniin kabajaan isin afeera.
isaanis Dr. Nuruddin Sulee, Dr. Sintayyo Badhaanee, Faayo Ahmed, Shaamituu Jamaal, Saadiyyaa, Samiirtuu, Aqliimaa, Abdii Hassan, Alam Yoosef, Jawaar Umar, Masfin Micceessoo, Gabbisaa Micceessoo, Aliboonaa, Amaan Hullufee, Kamaalee, Naasir Abbaa Garoo, Boonaa Dheerressaa, Toofiq Abdallaa, Dr. Waaqoo Daddachaa, Khalid Yonis, the chairman, Chaltu Siraj, Tajir, Yusuf, Muhammad Abdosh, Galata akkasumatti anallee. Wanni namni hin dagatin immoo itti jajjabeessee irra deebisuu barbaadu Youth Oromo Association of Atlanta. Ijoolleen tun ijoollee yuuziidha. They are ijoollee high school fi amma kolleejii seentan guyyaa sadeen kana Friday irraa eegalanii isaan malee hojiin tun nuti silaa milkeessuu hin dandeenyu akka gaariitti akka harka naa dhoytanii isin gaafadhaa ulfaadhaa. Meeshaan biraallee naftee tiishartii meeshaa OM baay'aa tiishartii koofiyyaa waa hunda qabnaa please sheek nu godhaa osoo hin baane. Tiishartii hundi keessan tiishartii bitadhaa. Tiishartiin kun hafuu hin qabu. So ani egaa waanuma tiishartii waanuma maallaqaan haasawaa tiishartii bitaa. Galatoomaa hundi keessanuu keessaa'uu warri Atlaantaadhaa warri hojii kana miidheessitan hedduu isiniin boonne galatoomaa isiniin jenna. Amma kanatti aansinee akka sagantaa keenyaatitti obbo Jawaar Mahammad waan hojjetamaa ture walgahiin tunii maal fakkaachaa akka turte maaliif akka asitti walitti qabamne xiqqoo yaada ibsaa nuuf kennanii sanbooda garuu wannitu jira press statementii qophaa'eetu jira. Press statementiin kun afaan Oromootii fi afaan Ingiliishiin qophaa'ee akkasumatti isiniif dhiyaata jechuudha. Galatoomaa obbo Jawaar. Akkam ooltan? Red Bull torbaan dhugee akkam ooltan? Hunda dura warra Atlaantaa kana hedduu galateeffachuu barbaadeetiin ifiifuu if galateeffataa oolanii maaliin godha jeetiin. Yaadannoo takkan isin himuu barbaada. Kunis waggaa 3 dura yeroo duula Oromoo First jennu hoggaan as dhufetti haala ture ni beektan warri Atlaantaa. Hawaasni as jiru laaffatee qoqqoodamee jaameet hama ture. Yoo deebitanii tokko ta'uu baattan biyya kanatti hin deebi'u jeetiin dhaadadhee deeme. San qofaa miti mana ganda ollaatirraa kireeffatame tokko keessatti nu yaamtan. Ni yaadattanii? Waggaa 3 booda yeroo 3 wal jala dhufe waggarraa waggatti hawaasa fooyya'aa deemu kanan arge. Akkam jaa? Akkamijjaa? Akkuma waadaa galanitti lola Abdallaa Sulee sodaatanii haa taatu hawaasa tokko jaarratanii United Oromo Community of Georgia jaarratanii baatii har'aa nu yaaman. Manni guuteet wal hanqate. Hedduu waan gammadeef gaafasuma jara kanaan kora tokko yaanne. Kora kana qopheessaan jeen. Sa'aa 24 keessatti
waa hunda bitanii ni dandeenya jedhee deebii kennan. Warri mana ollaa irraa ergifatee gaafa waggaa 3 dura nu yaame arra mana kana fakkaatu keessatti sin yaamee jechuudha. Dalagan akkana. Dalagan waadaa irbuu ummataaf galan bakkaan gahuu jechuun akkana ammallee xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii manguddoo as keessa jirtan ka hawaasa keessan faca'e jee diinni itti koblaa ture san walit deebiftanii hawaasa cimaa tokko jaartanii addunyaarraa Oromoo bifattanaan yaammattanii itti qopheessitan ummata ajaa'ibaati ammallee horaa bulaa nu jiraadhaan jaa. Itti aansuun hirmaattonni kora kanaa yeroo gabaabaa keessatti waamicha keenya fudhattanii Awurooppaarraa hanga Kaanaadaatti Ameerikaa kaabaa hunda keessaa kan argamtan dhugatti galanni keessan xiqqaa miti. Maaliif yeroo wanni kun dhufu duula hamaatu diinaan oofamaa ture akkuma quba qabaddanitti namni hin dhufu jaamaa ture nama 300 yaamne 550 har'aaf kaleefaa sanii olillee na fakkaata namni keenya garagalee dhufe si Oromoon dooktoraaf injiinara dila kana ni qabdii jenne gartanii kanaaf namni keenya hogganni boreessitoonni keenya qeerroon har'aa warri jidduu san jiru walitti dhuftanii osoo bifa ajaa'ibaatiin marii godhaa turtan. Wanni birallee yoo kaanaafu taate Oromoon caayaa takka jalatti ayidiyooloojii meeqaan dhaaba siyaasaa 9 kana dhufe. Kun hundi dhufe waliin mari'atee galuu hin danda'u wal fixan jaan. Oromoon garuu takka taatee baate jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan jaa. Keessattuu hirmaannaan abbootii amantii ka manguddoota keenyaa gaaddisa taatanii yeroo manni xiqqoo oo'u bishaan irra firfirsaa yeroo qorrummoo ibidda xiqqoo jala dibaa mariin kun saffisaan akka deemu nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaa. Koreen qopheessituu kora kanaa ka hawaasa adda addaarraa jaarmiyoota siviikii adda addaarraa yeroo gabaabaa keessatti walitti dhuftanii halkanii guyyaa haga gurri nama dhukkubutti yeroo meeqan isinirratti rafee telekonferensii irratti halkanii guyyaa akkasitti itti xaartanii yeroo gabaabaa keessatti kora kana fakkaatu qopheessuu keessaniif dhugatti uummata Oromootirraa galata guddaa qabdan. Egaa akkuma amma dura jechaa turre ajandaa 4 irratti marii gurguddaa goone. Marii kana keessaa tokko dhimma tokkummaa Oromoo gadi jabeessuu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Kana keessaa wanni an hubadhe yaanni deddeebi'aa dhufaa ture Rabbiin waa'ini ganamumaa tokko godhee foon tokkorraa nu uumuu isaa kan mirkaneessa ture. Itti aansuunis tokkummaa Oromoo weerara diinaatiin laaffataa turte san sabboontonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo dhiiga isaanii jiksanii lafee isaanii itti cabsanii jaaranii asiin ga'uu isaaniitiif itti boonna kan jedhuun kan itti aansu immoo tokkummaan Oromoo gara fuulduraas jabaatee kan deemuu danda'u gara sirnaaf hidda isaatti gaddeebi'ee akka gadaa ofiititti gadaa bu'uureeffatee yoo kan deemu taate kan jedhu irratti marii bal'aa godhan. Kanumaan ajandaa lammataatti katti fudhannee irratti haasayaa turre gara fuulduraa uummanni Oromoo sabni keenya bifa kamiin waliin buluu fedha? Bifa kamiin mukaa citaa wajjin buluu danda'a? Bifa kamiin haqa walii eegee kan uummata naannoo keenya uummata qofa osoo hin ta'in bosonallee dabalatee haqa walii eegee wal kabajee wal tiksee akkamitti jiraachuu danda'a ka jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Akkasumas nuti uummata biyya alaa jirru waan taaneef gumaanni qabsoon tun nurraa eedu keessaa tokko hojii dippiloomaasiitiif advokasii yookiin immoo uummata keenyaaf fira horachuu
waan ta'eef haga ammaa hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Mudannoon jirtuu fi ciminni jiru maali? Laafina keenya akkamiin furra? Jabina keenya hoo daran akkamitti jabeessina kan jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Afraffaan nu biyya alaa jirra. Carraaqqannee dalagannee uummata keenya bira dhaabachaa jirra. Gargaarsa uummata keenyaaf goonu kana bifa daran cimeen akkamitti deemuu dandeenya kan jedhamu irratti mariin bal'aan irratti godhamee yaadni furmaataa lafa kaahamee jira. Waliigalatti dhugatti guyyoon sadeen dabreen kun uummanni Oromoo, beekaan Oromoo, manguddoof dardarri Oromoo waa'ee biyya isaa irratti, waa'ee nama isaa irratti haala ilaaf ilaamee qabuun marii guddaa godhee yaadota ciccimoo ta'an burqisiisee deemuu akka danda'u kan itti mirkaneeffate ture. Yaadota xumuraa irra gahame akka isiniif dhiyeessan warra waan kanaaf ramadametti eegan dabarsee ibsa isinii kennanii booddee if duuba deebi'ee warra immoo hojii ramaddiin hojii itti kenname isin beeksisuuf hin ta'a. Amma gara obbo Tashitee fi Dr. Sintaayyootti hin deebisa. Galatooma. Baay'ee galatooma obbo Jawaar yeroo tokko harka nuudhaaf galatooma. Anillee keessaayyuu keessummoon qaamonni abbootii amantii qaamonni siyaasaa hawaasa Oromoo akkasumas hawaasa badhaa keessaa kan dhuftan hundaayyuu guyyaa sadii kana uduu boqonnaa dheeraan fudhatin halkanii guyyaa haga sa'aa 10 hojjetaatiin ka turtaniin dhugamaanuu baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maqaa koree waan kana qindeesseetiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo kanatti aansuun qaama hawaasaa keessaa qaama bakka 3 irraa dhagahuu barbaanna yookiin ammoo recognize godhuu barbaanna. As afootti kawaamu Pastor Gammachuu Olaanaa akka as afoo dhufanii sagantaa ittaanu nu qindeessan isaan gaafadha. Waan tokko utuu sagantaa isa ittaanutti hin darbini waan tokkoon isin ibsuu barbaada. Namoota baay'eetu gaaffii qabdu waan ta'eef achirraa ergasiin isa ittaanutti darba. Loogoo walgahii kanaa irratti maal argitu? Maaltu argama? Maal argitu? Namooti baay'een maaltu irra jiraa jedhu. Maaltu irra jiraa nu jedhu. Innoo ishee akka yaada keenya iddoo tokkotti walitti qabannuuf hin barbaadu. Dhaaboti Oromoo meeqatu jira? Hedduu. 9. Jechuun walgahii kana keessa dhaabota 9tu turan. Dhaaboti 9 kuni waan tokko hundumti isaanii common denominator wanta ta'e giddu galeessa wanta ta'e wanta tokko qabu. Odaa. Konfiraansiin kuni bu'uurri isaa wanta hunduma keenya walitti qabu irratti kan hundaa'edha. Jechuun saba Oromoo gadaasa duudhaasa irratti kan hundaa'edha. Yeroon kun immoo yeroo ulfaataadha. Yeroo ulfaataa kana keessatti wareegama duwwaa utuu hin ta'ini wareegamichi wanta inni fidaa jiru gara aduudha. Mini asirraa kan arginu aduu gara birmadummaatti nu geessaa jira. Birmadummaatti kan nu geessu garuu yoo asirratti argitanii fakkiin gurraachi kuni Oromoo isa gurraacha kana. Oromoon gurraachi kun yoo wal naanna'ee harka wal qabatee isa common denominator isa giddu galeessa ta'e duwwaa irratti yoo cichee dhaabate lafti nuti hin geenye hin jiru jechuudha eegisa. Kanaaf amma yeroo kana dhaabota salgan addana dhaabotii siyaasaa affeeramanii jiru. Warri iddoo garaagaraa dirqama garaagaraa irra jiranis jiru.
dhaaboti garaagaraa gidduu keenyas jiru warri dirqama garaagaraa iddoo garaagaraa jiras jiru kanaaf isaaniin yaadannaa hin kabajnaa ol kaanee isaaniin simanna hundumti keessan ol ka'aa warri dhaabota siyaasaa bakka buutanii dhaabota siyaasaatii bakka buutanii iddoo kanatti affeeramtanii arra waltajjiin kun waltajjii civic community wanta ta'eef yeroo isaan wal ga'anii akka kanaa wal qabatanii waltajjii laannaa fi ammaaf garuu fuuldura kanatti ba'anii hin simannaa hin galateeffannu hunduma isaanii fuulduratti kottaa. Dhaabota siyaasaa warri bakka buutanii affeeramtanii kottaatti uummata kana nagaa gaafadhaa darba. As. Yeroo kana dhaabota siyaasaa warra addanatti argaman duwwaatu hin ta'in iddoo garaagaraa kan jiran mirgi saba Oromoodhaa iddoo isaatti akka deebi'uuf kan darban illee kan gumaachanii darban illee ijoollee keenya warra arrallee jireenya isaanii kanatti dabarsaa jiran hunduma isaanii hin yaadannaa hin kabajnaa garuu guyyaan tokko hundumti keenya hafuura tokko jalatti akka kanatti yaada tokko jalatti walitti qabamnee yeroo nuti irratti tokkummaan keenya guutuutti iddootti deebi'u hin dhufa. Kanaaf akkuma kanatti isaaniin galateeffannaa waltajjiin kun garuu waltajjii yeroo hawaasi itti walitti qabame haasa'u wanta ta'eef kabajaa isaan nu gaafataniifis isa kana isaanis kabajaa isin gaafatanii kanaaf aknooleejii magoonee iddoo isaaniitti akka isaan deebi'an isaan gaafanna. Baay'ee galatoomaa waadaa nama natti dhaamate tokko isiniif himuu barbaada. Namni yeroo baay'ee bakka Oromoon kunni namni buusee yoo jiraate piliis asii fudhadha. Waadaa namni na dhaamatee isiniif himuu barbaada. Nama baay'eetu dhaamsa dhaamata. Namoonni gariin ammoo qe'ee isaaniitii bahanii oduu garana dhufuuf deemanii dhukkuffatanii ka gara manaa deebantu jiru. Kanaaf nama yeroo baay'ee kubbaa jalaa hin hafne bakka Oromoo walgeettutti hin hafne yeroo hundaa ijoollee isaanii guutuutti waa'ee Oromoo keessa qooda fudhatan obbo Maammaa fi Aadde Mashuun beektanii qe'ee isaaniitii bahanii deemanii Kalifoorniyaa gahanii haala dhibeetiif jecha gara qe'ee deebanii yeroo tokko harka naadhaafi. Dhugaa baay'ee galatoomaa isaaniin jechuu barbaada. Bahaniitiin dhufanii deebi'uu hin dandeenye qalbiin garuu nu duukaa jiranii bakkuma jiranii. Yeroo kanatti aansuun dubartoonni keenna of gurmeessuun as keessatti argamuun qoonni isaan kennan kana jennee himuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo kanatti dubartoota bakka bu'uun Aadde Dunee as dhufteetiin akka mana kanaaf haasaa gabaabaa gootuu isii gaafannaa. Aadde Dunee yeroo kana asitti gootu. Tole akkam jirtu Oromoo? Sagaleen keessan nagaamu naguma? Nagaan isiniif haa ta'u. Tole akkasitti wal arguun keenya hedduu na gammachiisa anaanii nama mana guutee waa'ee saba isaatii waa'ee biyya isaatii mari'achuudhaaf
akkasitti walitti dhufuu hedduu nama gammachiisaa nuti guyyaa sadan kan addana turre. Haa ta'u iyyuu malee etuun ergaa koo hin dabarsin obboleewwan Minnesootaadhaa na wajjin dhufantu jiru. Isaaniin asitti afeeree yeroo daqiiqaa yartuudhaaf waa jedhaa asitti aannee Wubituu Eelsaa namni tokko immoo deebite Shagguuni isin yoo as baatan kabajaan isin gaafadha. Argitaniitu namoota hedduutu asirra ture kophaa koo asirra dhaabachuun hin bareedu. Tole haa ta'u. Fayyaa akkuma kana dura dubbatame magaalaa kana keessatti konvenshinii guddaatu geggeeffame guyyoota 3 darbaniif hundumti keenya irratti qooda fudhanneerra. Sababii nuti konvenshinii kana irrattis qooda fudhachuu barbaanneef bu'aa isaatti waan amanneef bu'aan isaas immoo Oromoon walitti dhufee mari'achuu isaati. Oromoon yoo walitti dhufee mari'atee ilaaf ilaameedhaan haasa'ee waan hundumaadhaaf furmaata qaba. Kanaafiyyuu hagammaa walitti hin dhufnaa garuu rakkoo keenyas immoo tarreessinee lafa keenyee furmaata isaa wajjin lafa kaawuu waan hanqanneef baroota dheeraadhaaf gabrummaa jalatti qabamnee jirra. Kanaaf mariin gaariidha isa jedhu sanatti amanneetu bakka kana dhufnee jechaadha. Akkuma isiniin jedhe namni tokko amma walga'iin inni guyyaa xumuramutti turte garuu deebitee galte. Haa ta'u qophiin qophaa'ee warruma qopheessan nutis akka dubartootaatti nuti kan bakka kana dhufnee ummati keenya biyya keessaa sababa ajjeefamaa dargaggooti shamarran ajjeefamaa jiranii fi saba keenyaaf maal goona isa rakkataa jiruuf jennee waldoota kiristaanaa keessa warri jirru walitti dhufnee dubartoonni gargaaruu barbaanne saba keenya tumsuu isaan cina dhaabbachuu waan barbaanneef waldoota amantii kiristaanaa hordofan keessaati waliin mari'achuu jalqabne jechaadha. Hojii hojjenne baay'eedha asirratti amma isinitti himuudhaaf tarii tashiteen dhufee gadi bu'inaan jedhaaf malee waan fakkeenya ta'an waan hedduu hojjenne Minnesootaa keessatti tarii baay'een keessan sooshaal miidiyaa irratti argitanii ta'a. Diraamaallee qopheessine diraamaa uummata Oromoo walitti fidu tokkummaa keenya kan cimsu otuu amantiidhaan kutaadhaan gargar hin ba'ini qabsoo faana hiriiruu bifattiin dandeenyu siyaasa adda addaallee qabaachaa ilaalcha adda addaallee qabaachaa akkamitti wal dandeenye wajjin galii tokkoof deemuu dandeenya isa jedhu irratti barbaaddanii dhaggeeffachuu dandeessu hunduma keessan isin afeerra sanarratti. Haa ta'u gargaarsa gooneerraa uummata biyya keessaa rakkataa jiru keessaayyuu haadholii keenya as magaalaa kanallee kubbayyaa hojjisiisnee finnee hin dhumetu isin biran ga'ini. Garuu yeroo taanu yeroo dhufnu baay'isnee finnee dhufna akka kana namoota hedduu arginan jenne namooti warri walga'ii irra turan hin fixan. Haa ta'u bifti nuti ittiin walitti qabamne isinitti illee dhaamsa har'a dhaammachuu barbaannu bakka isaanii bu'ees warra achii nu ergates dubartootatu qabsoo Oromoo keessatti mul'inaan hojjetaa hin jiran. Kanarratti hojjechuu qabnaa jenne galii tokko nuti fudhannee kaane dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qabaachuu qabu jenne itti amantuu kana. Egaa harka rukuttanii ana gammachiisuutu hin tahin hojiidhaan mul'isuu qabna. Hojiitu nu hanqate hin jenna baruma baraan dubbataa turre waa'ee dubartooti keenya gahee qabaachuu qabu. Gahee yeroon jedhu walgahii dhufnee galuu jechuu koo miti. Gahee yeroon jedhu walgahii dhufuunis barbaachisaadha. Garuu warrumti dhiiraa duwwaanii nu hoogganuudhaan hin qabani waan baay'een babbadee waan jiruuf nutis sana keessa seennee wal qixxeessinee ogummaas itti qabna. Tokkummaa Oromoos nutu fiduu danda'a. Gahee guddaa qabna. Mul'achuus qabnaa jennee baay'ee tattaafannee ammumallee tattaaffii nuti gooneen waltajjii kanarra baane salphaan turre asirra dhufuun dhugaadha. Baay'ee isaanii maqaa dha'uu nan danda'a garuu hahafuu qabsoodhaan as baane amma qabsoo gosti dubartoonni geggeessinu Oromoo taane waa'ee qabsoo bilisummaa irratti hojjennaa warra dhiiraa irrattis hojjetaa jira. Kun haquma jiruudha. Isaanis baay'ee
Kanaafi ani dhaamsan isinii dhaamu ammas nuti saba bal'aadha, saba guddaadha, saba ulfaataa, saba jaallatamaa, saba aadaa qabu, saba seenaa qabu. Kana keessatti dubartoonni immoo harka 100 keessaa 50 ol nuti jaallannus jibbinus Waaqayyo nu baay'iseera. Kanaafuu hawaasni tokko qaama isaa walakkaa ol dagatee ani beeku manaa ba'ee galuunuu hin danda'ama. Qabsoo bilisummaadhaan milkeessuu dhiisaatii manaa bahanii bakka tokko dhaqanii mana fiddee deebi'uun baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf warri dhiiraa sitti yaada haadha manaa keessan mana keessanii hin dhufinaa, wal cinaa bareeddu obbolaa keessan dhiistanii hin dhufinaa. Maaliifii eewutu isheedhaan mana eegi jedhe. Kaan dhaamsi nuti qabnu waan hambise itti dabalu. Akka ummataatti akka nama tokkoottis akka dubartootaattis dhaamsin isinitti dhaammachuu barbaadu. Qabsoon Oromoo fagoo deemee as ga'e. Waan baay'ee keessa dabarree guyyaa har'aa arguu dandeenya. Guyyaa bareedaa akkasii jechaadha. Guyyaan bareedaan kun akkasumaan hin dhufne. Jawaar kaaseera sila. Namoota baay'eetu, beektota baay'eetu, hooggantoota baay'eetu itti wareegame. Uummata baay'eetu qe'ee isaarratti ajjeefame. Kun yeroo ta'u immoo yeroo hundumaa eegalliin keenya, jalqabni keenya, faawundeeshiniin keenya jara kana warra lubbuu isaanii wareeganii kanneen immoo har'a jiran carraa ta'ee har'a jiran isaan kun yeroo hundumaa irraanfatamuu hin qabanii kabajamuu qabu yeroo hundumaa bakka jiranitti kabajamuu jaallatamuu ulfina nurraa barbaadu. Kanaaf Oromoo waan ani isin gaafadhu walga'iin gidduu kanaa waa hedduu ilaalcha keenya akka inni jijjiiru nan amana. Garuu kabajaa nuti walii keenyaaf kenninu hoogganoota, maanguddoota, qabsaa'ota baroota dheeraa jireenya isaanii dabarsanii Oromoodhaaf guyyaa har'aa maddisiisan dhiisaatii akkuma nama tokkootti wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bakka deemtanitti, bakka teessanitti, bakka hojjettanitti, bakka jiraattanitti jaalala labsaa. Namoota hamaa dubbatan, namoota nama arrabsan yoo sooshaal miidiyaa irraa, feesbuukii irraa illee fira hiriyyaa qabaanne baasaa maaliif hedduun nu summeessanii walitti nu naqu waan ta'eef as a friend qabaachuun nurra hin jiru warra akkasii keessaa black godhaa baasaa. Kanaaf kana booda ani waadaa akka walii gallu kanan barbaadu nagaa halabsinu, jaalala halabsinu, walaa dandeenyu, arraba safuu qabu, kabajaa qabu yoo dubbanne bilisummaan fagoo hin ta'u. Mee obboleetti kottaa dabalanii isaa hafe immoo. Dhiifama isaatii hin qabnu garuu anillee naasoo hin barbaanne warratti hin dabala jedhu sanan jaalladhu warra dhiirota keenya yeroo baay'ee warratti daballa jedhanii immoo suma sanarra deebitanii haasa'aa ooltu fayyaa ta'a. Dubartoota kiristaanaa Minisootaa keessa jiranii jaarreetu kana goonee jenne sana akka nu hubattan waan barbaannu fi dubartoonni yeroo baay'ee bakka itti argamantu jiru akka carraa ta'e because hin baasnu bakka siyaasaatti bakka walga'itti bakka isaan jiran sana mee deemnee bira geenyee ijaarree saba keenyaaf waa buusnaa jennee jalqabne. Kanaaf bakka dandeessanitti bakka wal argitanitti maskidattis haa ta'u charchittis haa ta'u ollaatti illeen wal ijaaraa walitti dhufaati saba ijaarameetu waa godha. San booddee immoo isa sana baasnee immoo hawaasatti fidnee akka Oromootti immoo waliin hojjannaa sana godhaa jirra Minisootaatti. Kanaaf asitti argamne jechuudha. Kanaaf dubartoonni abdiin kutatina warri dhiiraa kottaa baa jedhanii nu waamu hin eegina. Ofii keenya yoo tattaafanne malee isaanin eegna taanaan isaaniyyuu bakka tokko ga'uu hin danda'ani. Fayyaa ta'a isaanitti dabarsaa. Daqiiqaa tokko duwwaa. Jamaal iddoo kam jira? Waa'ee Jamaali haasa'uudhaaf miti kana dhufe. Garuu qabsoo tokko ni raawwadhe achi keessatti pireesideentarii keenya ture. Haa ta'u iyyuu maleessaa waan tokkoon isinitti himachuu barbaada. Qabsoon Oromoodha. Birmadummaan Oromoodha. Dubartii malee iddoo tokko hin ga'u. Jechuun
liidarshiippii keessatti qooda qabaachuu akka qaban asuma warra geggeessota keenya keessattanii fuuldura keessanitti dubbachuu barbaada. Kanaafi adaraa warri mana jirtanii, warri ijoollee qabdanii, warri abbaa manaas, warri manuma qabdanii liidarshiippii keessan mana keessan keessatti jalqabdaniitu. Baruu isin hin barbaachisu beektu mana qabdanii, mana ijaartanii, ijoollee guddiftaniitu. Isuma fuudhaatii kottaa, isuma fuudhaa kottaa dhaabbadhaatii walii wajjiniin Oromoo haaraa ijaarraa, walii wajjin hojjennaa, wal gargaarraa, wal bukkee dhaabbannaa. Galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessanii carraa kan argachuuf immoo Waaqayyoon baay'isee galateeffadha. Waan lama duwwaan dubbadha. Tokkoffaa obboleettiin keenya Duneen maqaa dhoofteetti abboota keenya warra kanaan dura bu'uura wal'aansoo Oromoo ka'anii hin irraanfannu. Har'a abbaa keenya nu gidduutti arguu kootii fi waggaa 58 fuuldura kan jalqaban an baay'ee natti dhaga'ame. Baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon mayyuu kaayyoo isaanii hawwii isaanii bakka naga'uuf bilisummaa Oromoo utuu hin argin akka isaan hin duune Waaqayyo isaan gargaaru. Dabalee immoo jecha Afrikaa keessaa tokkummaan humnaa jedha. Tokkummaan keenya akkamittiin dhaabna? Warra kaan arcaasaa obbiraa hambisaa hammi tokko kaanee tokko taana yoo jennee fi tokko ta'uun hin jiru. Sababiin isaa qaami tokko ala yoo jiraateef tokkummaanii hunduma hammata. Tokkummaan hunduma hammata. Kanaafi tokkummaa eessaa kaafnee jalqabnu isa jedhu irratti haxiyyeeffannu utuu warra duraan hambisin, warra gidduutu hambisin, warra ammaa utuu hambisin, xinnaa guddaa ijoollee dargaggoota, daa'imoota, dubartoota utuu hambisin tokko akka taanuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Tokko yoo taane garuu hinuma moona. Namni tokko ta'ee hinuma mo'a. Sagalee Waaqayyoo keessaallee maal jedhaa? Mootummaan walii hin galle dhaabachuu hin danda'u jedha. Kanaaf tokko yoo taaneef biyyi kan keenya, bilisummaan kan keenya. Waaqayyo hunduma keenya tokko haa godhu. Maqaa Waaqayyootiin. Baay'ee galatoomaa jennaani yeroo kanatti yeroo akkasitti bareennee teennu qabsoon keenya sadarkaa kana ga'u waa malee miti. Namoota gariin isaaniitti miidhaman, gariin isaanii maatii isaaniitti dhaban waan ta'eef please yeroo tokko qabsoo Oromoo keessatti qooda ka fudhattan yookiin bifa bilisummaaf loluun qooda fudhattan bakkuma jirtanitti namoonni qooda fudhattanii sadarkaa adda addaatitti ittillee miidhamtanii please akka kabajaa isinii kenninu bakkuma jirtanitti akka yeroo tokko ol kaatan isiniin jenna. Please yeroo tokko harka dhaafi please harka dhaafi laala harka dhaafi. Baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maalee akkanumaan asin geenne kanatti aansuun warri artistoota dubbachuu barbaadanii garuu itti aansee sagantaa itti deebinaa itti bahiinsa konvenshinii kennaa ka baranaa itti bahiinsa isaa isinii ibsuuf deemuu isinii dubbisuuf deemuu kanaaf akka eeddan isiniin jennaa. Yeroo kanatti daqiiqaa 15 bireekii isinii kennuu barbaanna. Daqiiqaa 15 namoota siikweensiin dubbatan baay'eetu jira. Daqiiqaa 15 kanatti tiishertii akkasumas yoo daallee fudhachuu barbaaddan akka daqiiqaa 15 gargaaramtanii bakkuma amma teettanitti akka deebitan isiniin jennaa. Kanaaf daqiiqaa 15. Okay, daqiiqaa 15 waan bitamu. Matsaafni bitamu jira akkasumas tiishertiin bareedaan konvenshinii kanaaf ka qophaa'e ka akkasi jira. Please kanneen bitadhaa galatoomaa. Gudeedaan hin dhalanne kanaaf saba ugguraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura? Dadamma kilakii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaa.
didami amantii kutaa waliin kokkoodini biyya si dhuunfatte alagaan yaadamma gilakki oromoo bahaadiyaa walitti didami amantii kutaa waliin kokkoodini biyya si dhuunfatte alagaan. Oromiyaa biyya koo meeqa siif bitimame dhiigaan siif tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna finfinne kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si mulqitu guddataa raddoo kumaaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorro finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata asirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullallee bara daalacha waamii biyyi yoom gurgurame. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuf malaani oromummaa keenya waan tokko taane diinaan kanneen walgaane. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuf malaani oromummaa keenya waan tokko taane diinaan kanneen walgaane. Dukasa bombi haleeni biikeeni ari'ee kuma qabu hubatti deebi'u yoomu jajjabeeni falmataa fi murataa jabaan dhaabonni baasee gootumatu beeka ololtuuf gantuuf haguura sabaasi hunduusuma eega maatti beekti gadheen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naa jedhe maatti beekti gadheen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru rajjedhuu qalbiina kee garaadhaaf himee jaarraa tokkon caalu jabaadhu yaa wabooboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkiinsiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala ajjeesii soora bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Absoon diddaa gabrummaatti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaran galmaan ni geenya. Miniliki garuu kaafne yeroo wayyaanee diriidhaan biyya keenya hin saamsitu faayiree Itoophiyaa afaan qawwee ijaaramte afaan qawween jillee Oromiyaa walabaanii ijaarra gaachanni saba Oromoo wamoonaa jiraattu akka Oromiyaa fi Oromoo falma hin lakkifnu beelaaf deemuuf hin jilbeeffannu uumaa barataa Oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinnee irra ni mirmirsiifna injifannoon uummata Oromoo. Male sene darbe dinni mana ke dale ajesi di batu dina biya ke sene simanu furanu master bilani biya lamanta garumiani dandu male sene ukura koni oromo tenye ajesi di batu dina biya ke sene inchimano jeda gagarmame bonoromiya rati walwame gagarmame rati walwame gagarmame lagagimpi rati walwame gagarmame simabore rati. Amin. Hayyee kanatti aansuudhaan dura taa'aan yookiin charmaaniin koomunitii
tokkummaa Oromoo Atlaantaadhaa obbo Khalid Yoonis akkas nu baaniin gaafadhaa. Obbo Khalid dhimma kana laalchisuudhaan koreen Atlaantaadhaa hanqamta akka hojjechaa turte nuuf ibsanii waa'ee yaada kora kanaati irratti illee waan deemaa ture yaada isaanii akka nuuf kennan achumaan koree Atlaantaatti illee akka nu galateeffatan isin afeerraa galatoom. Thank you. Fayyade galatoomaa hedduu dadhabbiilee ni qaba hedduun dadhabee kanumaafuu namoonni wanna kana qopheesse tolche akka bareedu haa godhe ummata North America community guutuu obboota Shiteefaa obbo Fiixaafaa cufa kaysanuu hedduu isin galateeffachaa itti aansee wanni guddaa galateeffachuu barbaadu community United Oromo Community halkanii guyyaa baatii takkaa ol irratti hojjetame wanni kun laaftuudhaan hin dhufne irriba irra dhabaati konferensii isaanii wajjin yeroo dheertuu gisee tokko sa'a 3 sa'a 2 sa'a 4 waa godhuurraa wanni kun akka milkaa'uu goone kanumaafuu maqaa United Oromo Community of Georgia bakka inni dur turerraa amma 30 dabrerraa ka'ee sadarkaan amma inni irra jiru waan gurguddaa ummata Oromoo gammachiisaa hojjechuu keenyaaf kabajaadhaan jaalalaan warana wajji hojjetee fi horeelee kiyya cufaa'u galateeffachuu barbaadu. Kanatti aansee warra biyya fagoo irraa dhuftan, warra Yurooppaa irraa dhuftan, warra Awustiraaliyaa irraa dhuftan, ilmaan Oromoo Ameerikaa guutuu irraa warra dhuftan hedduu galatoomaa jechaa wanni nuti hojjenne waan guddaadha. Namni Oromoo siyaasa adda addaa yaada adda addaa qabaachaa osoo waliin lolle osoo waliin amanne mana kana keessa guyyaa 3 karaa nagayaan jaalalaan walitti bu'aa gargar ba'uu keessaniif laffaatiin teenya ummata kanatti dhageemtuu hedduun gammade. Kanatti aansee yoo dhugaan ilmaan Oromoo wal qabanne kanaa miti kana caalaa godhuu ni dandeenya. Gandaa xixiqqaa miti hoteela kana caalaatti ilmaan Oromoo dandeettii qabna, qabeenya qabna, beekaa qabna, takkummaa keenya yoo cimfanne, takkummaa keenyaan yoo wal bira dhaabbanne namni siyaasaa karaa fedhe yaaduu mirga qaba. Nuti wanni godhuu dandeenya akka ilmaan Oromootti walitti dhufaa wajji haasawaa waan Oromoo takka godhurratti qofa hojjanna. Waan Oromoo gargar baasutti hojjechuufis yaadaas hin qabnu, fedhiis hin qabnu, horeen nuti ijaarretun, horeen nuti walitti dhufnettuun cufti fedhii ilmaan Oromoo guutuudhaafi malee fedhii nam tokkoo guutuudhaafi miti. Kanumaafuu Oromoo TV, OMN, Fayyaadayaa karaa dheeraa dhuftanii nu bira dhaabbattanii wanna kan akka miidhagu godhuu keessaniin akka miidhagu godhuu keessaniin dhugaa maqaa kiyyaa fi maqaa koree United Oromo Community dhaaniin ammaas galatoomaa isiniin jaa. Kanatti aansee Community of Georgia hedduun jaaladha. Irratti hin laffa'e. Koreen teenya irra laffaati. Kanaafin taraa dhibbata kafaarsuu barbaada. Namni biraatis community akka keenyaa kanurra caalu kumaatamaa jira. Teessoo akkanaa yoo tolchitan, yoo bareechitan gama keessan dhufnee yoo rabbi jee baatii ja'a ta'u amata kaa ta'u guyyaa akkanaa guyyaa jaalala akka hojii dabarsu fedhii jaalala guddaa qabaachaa yoo kana hin goone Atlaantatti ambaas ni deebifna. Galatoomaa naa jiraadhaa fayyaadayaa. Obbo Khalid galatoomi garuu osoo obbo Khalid asirraan bu'in koree Atlaantaadhaa warra waan kana qopheessan hunda asirratti isin yaamuu barbaada. Oggutu akka warri volunteer gootanii asii koree waan kana akka koreetti qopheessaa jirtan oggutu akka dabaate asitti naa baha please.
Ogguta kaasnaa bahaa. Harka raaf mi harkuma dhawaaf harka bareecha harka raaf. Yes. Warri horee kamaale namuutu goota warra tartak. Koreeleen wanna kana miidhagu warri gootan cufti tartaka meesteejii kanatti isin galateeffachuu waan barbaannu jecha. Mee manni kun isin harku ummata akkamiitu wanna kana hojjete mee as dhiyaadha. Fayyaadhaa Koree Atlaantaa jajjabduu qabna. Mee harkuma dhawaaf harki ummata kan qabachiisu harka dhawaaf. Onoo jara kana fayyaadhaa goota. Hindumne malee dhufaa jiran obsa akkasuma dhawaaf dhufu jiran yaa guutaa harka dhawaaf Dr. Skeel harka dhayi yes harka dhawaa namutu fayyaadhaa wanni nuti goonu maali kunoo horeen teenya babbareedduu tanaatu gaaf tokkoo miti gaaf lamaa miti gaaf sadii gizee isaanii fudhatanii dalagaa isaanii dhiisanii olii gad fiiganii biyya kana agartan guddina isii asirraa bakka takka dhaquun sa'a lama barbaaddi. Soo jarri kun akkamiin hojii miidhayse hedduu galata guddaa qaban ummata Oromoo raayis United Oromoo Community raayis anan raayis ummanni kun ummata jabaadhaa ummata cimaadhaa dhaadannoo teenyaan yookaanu down wayyaane. Down wayyaane. Qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo bakka itti du'anitti qabsoon isaanii bakka ni geessi. Dhaadannoon ta'u uummata Oromooti. Shall be free. Fayyaadhaa galatoomaa tartakka. Oomaa jechuu barbaada. Okay. Tartakka obbo Jawahar Mahammad thank you. Hedduu si galateeffannaa hedduu si jaalannaa nuu jiraadhu nuu turi rabbi si haadhiisu siin jaaladha. Stay. Galatooma anilleen hireen harkadhe tanaan warra Koree Atlaantaa kana hedduun akka isin hin booneen isinitti himuu barbaada. Namni hedduutu nurraa hafe hanqana qofaa miti. Kunis dalaga jira isaan warri alatti nurraa hafe ni jira. Karatti aansee obbo Tashiteen gaggeessaa Koree Oromoo Leadership Conference kanaati. Obbo Tashiteen guutaa kaafeeruu barbaada. Yeroo kanatti maqaa Koree Oromoo Leadership Convention magaalaa Atlaantaatitti qopheessaniin koree san bakka bu'uun keessaayyuu namoota guyyaadhaa asitti argaman kana geejjibaan nyaataan tarsiimoon bu'aa bayii adda addaa jara kenna. Mee yeroo tokko harkadhaa nama asii daganne dhufaa jira. Dr. Abdallah Sule akkamitti daganna halkanii guyyaa Dr. Abdallah please harka nu dhaafi. Kanaaf yeroo kanatti wanti godhuu barbaadu akka nama asirratti yeroo baay'ee waan kanarratti namoota walitti fiduun haasaa turreetitti Oromoo Community Organizationii konfiraansii kana qindeessuuf gurmaa hundinuu tartiibaan akka asirra dhufanii harka jara kanaa thank you jedhanii asirraan bu'anii akka deeman barbaada. Dafneetuma kunoo as taa'aatiin jirtanii tartiibaan akka dhuftan isiniin jedha. Please dubarsiqa galatoomaa jechuu barbaada. Dafa kotta Dr. Dirriba community organization hundinuu asirra kottaati thank you jedhanii galatoomaa isaanii jechuu barbaanna. Hawaasni biraallee as ka jirtan yoo jiraattan baay'ee guddaa galatoomaa isaanii jechuu barbaanna.
Galatoma. Kanatti aansuun Dr. Adde Ibsituun gadaan kasiinqeetii jedhaa jira Dr. Abdullaan yeroo kanatti ibsituu. Duraan dursee baga nagayaan dhuftan kabajamtoota hirmaattoota Oromoo Leadership Conference akkasumas hawaasa Oromoo Atlaantaa maraaf. Kanatti aansuudhaan konferansiin kun milkiidhaan akka xumuramu warra qooda kannaa turtan hunda maqaa Local Organizing Committeedhaaniin isin galatoomfadha. Local Organizing Committee keessaa miseensota United Oromo Community of Georgia irraa qooda kana halkanii fi guyyaa dadhabne osoo hin jenne dalagaa isaaniirraa ofii fudhatanii 24/7 warri nu bira dhaabbatan akka qooda guddaa akka irraa fudhatan akka galatoonfattaniin kabajaan isin afeera. Isaanis Dr. Nuruddin Sulee, Dr. Sintayyo Badane, Fayo Ahmed, Shamitu Jamal, Saadiya, Samirtu, Aklima, Abdi Hassan, Alam Yosef, Jawar, Omar, Masfin Micheso, Gabbisa Micheso, Alibona, Aman Hullufe, Kamale, Nasir Abbagaro, Bona Deresa, Tofik Abdullah, Dr. Wako Daddacha, Khalid Yonis, the chairman, Chaltu Siraj, Tajir, Yusuf, Muhammad Abdosh, Galata akkasumatti aanallee. Wanni namni hin dagatin immoo itti jajjabeessee irra deebisuu barbaadu Youth Oromo Association of Atlanta. Ijoolleen tun ijoollee yuuziidha. They are ijoollee high school fi amma kolleejii seentan guyyaa sadeen kana Friday irraa eegalanii isaan malee hojiin tun nuti silaa milkeessuu hin dandeenyu akka gaariitti akka harkaan haadhoytanii isin gaafadhaa ulfaadhaa. Meeshaan biraallee naftee tiishartii meeshaa OM baay'aa tiishartii koofiyyaa waa hunda qabnaa please sheek nu godhaa osoo hin baane. Tishartii hundi keessan tishartii bitadhaa. Tishartiin kun hafuu hin qabu. So ani gaa waanuma tishartii waanuma maallaqaan haasawaa tishartii bitaa. Galatooma hundi keessanuu keessaa'uu warri Atlaantaadhaa warri hojii kana miidheessitan hedduu isiniin boonne galatoomaa isiniin jenna. Amma kanatti aansinee akka sagantaa keenyaatitti obbo Jawaar Mahammad waan hojjetamaa ture walgahiin tunii maal fakkaachaa akka turte maaliif akkasitti walitti qabamne xiqqoo yaada ibsaa nuuf kennanii sanbooda garuu wannitu jira press statementii qophaa'eetu jira. Press statementiin kun afaan Oromootii fi afaan Ingiliishiin qophaa'ee akkasumatti isiniif dhiyaata jechuudha. Galatooma obbo Jawaar. Akkam ooltan? Red Bull torbaan dhugee akkam ooltan? Hunda dura warra Atlaantaa kan hedduu galateeffachuu barbaadeetiin ifiifuu if galateeffataa oolanii maaliin godha jeetiin. Yaadannoo takkaan isinii himuu barbaada.
kunis waggaa sadi dura yeroo duula Oromoo First jennu hoggaan as dhufetti haala ture ni beekta warri Atlaantaa. Hawaasni as jiru laaffatee qoqqoodamee jaameet hama ture. Yoo deebitanii tokko ta'uu baattan biyya kanatti hin deebi'u jeetiin dhaadadhee deeme. San qofaa miti mana ganda ollaatirraa kireeffatame tokko keessatti nu yaamtan ni yaadattanii waggaa sadi booda yeroo sadiin wal jala dhufe waggarraa waggatti hawaasa fooyya'aa deemu kanan arge. Akkam jaa akkamijjaa akkuma waadaa galanitti lola Abdallaa Sulee sodaatanii haa taatu hawaasa tokko jaarratanii United Oromo Community of Georgia jaarratanii baatii har'aa nu yaaman. Manni guuteet wal hanqate. Hedduu waan gammadeef gaafasuma jara kanaan kora tokko yaanne kora kana qopheessaan jeen. Sa'aa 24 keessatti waa hunda bitanii ni dandeenya jedhee deebii kennan. Warri mana ollaa irraa ergifatee gaafa waggaa sadi dura nu yaame har'a mana kana fakkaatu keessatti sin yaamee jechuu. Dalagan akkana. Dalagan waadaa irbuu ummataaf galan bakkaan gahu jechuun akkana ammallee xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii manguddoo as keessa jirtan ka hawaasa keessan faca'e jee diinni itti koblaa ture san walit deebiftanii hawaasa cimaa tokko jaartanii addunyaarraa Oromoo bifa tanaan yaammattanii itti qopheessitan ummata ajaa'ibaati ammallee horaa bulaa nu jiraadhaan jaa. Itti aansuun hirmaattonni kora kanaa yeroo gabaabaa keessatti waamicha. Hireetan argatuuf hin gammadaa warra jaa'imara Oromoo arfan walitti fidu baatii shan dhama'ee walitti fide keessa an tokko aduu har'a maqaana dha'uu baatanii tokkummaa har'a itti jirtan tana akka fakkiitti warra Minisootaati kanaaf naafeeruu galateeffadhee diinni kenna haa cabu. Ableen isaan nuu qaran isaanuma haa waraantu. Diinni kun ufumaa wal haa nyaatu. Oromiyaa Rabbi haa bilisumsu. Gumaa ilmaan teennaa Rabbi haa baasu. Dhiiga firee godhatu Rabbi haa taasisu galatooma. Abbaasan daqiiqaa lama jennaan xiqqoo sa'aa fudhatanii Atlaantaa faarsuudhaan dura na qabbaneessan. San booda Atlaantaa faarsanii saniin hin dhaabbanne ammas waa'ee tokkummaa Oromoodhaa diinni Oromoo tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf tattaafatu haa dhabamu jennaan inumaatu xiqqootti deemuuf hin ka'e. Ayyee galatooma obbo Hangaa Dhugumaa. Meena of kalcha. Umaan dhageenya yoo na of kalchuu danda'e beentaa meena of kalcha. Ayyee amma dhagaye. Galatooma. Waggaa 58 har'a kan calqabame dubbiin kun isaan keessa ani tokko nama kaleessa dhalate sin fakkaatina. Afa umuriin kiyya 80 walakkaadha amma. Fireeta tokkotti asitti naana argane maali? Maali amma son hin deemta uumaa maa dulloomne maali hin darbitu hin duutu maali hin ciiftu jedhan. Waan anan deebise isinitti immoo hamma Oromiyaan bilisoomtutti ani hin du'u. Ennaa isinuu bilisoomte anuu naasuudhaan nan da'aa within 2 hours na dhiisaan jedheen. Kana bari amma isatti aanseetan egaa waggaa 85 har'aa ennaa waan kana tuttuqnu kan
nu sodaatee nu rakkise warruma keenya. Nu jalaa fixu jara kana maaloo jedhuun booma. Nuti ijoolleedha dhumnu somaa nutti mul'atu. Amma turee garuu namni biraa nuti kun sodaatee deema malee. Amma deebisee argee isaarraan immoo sinitti hima. Ilaala Oromiyaan si'a lama dhalatte. Hammi kun wal ga'anii. Hammi kun Oromoo innaa dhama'anii. Hammi kun Oromoodha innaa boo'anii. Hamma waan qabanitti qabanii urgufanii. Kana bilisummaan kan nu jiraachisu. Wanni nani gaddimmoo jira. Kanuma keessa kan nu xinnoo taanee wanni jenne sanarra asii amma namni tokko jaalala isaatiif jibba namaatiif jibba tokko nama tokko wal sukkuumuudhaaf dubbii asabaccaruudhaaf waan akkanatti dhalatee fiixaan ba'uudhaaf ijoollee keenya hoodhu adda keenya isinitti kenne jettee waan dhumte ilaaluu dadhabaniit as achi iddoo meeqa dhaabatu kanas argeera ani waanan hubadhee hin dhoksu haa ta'u gaamma isinitti hin baay'isu eebba waaqaatiin isin eebbisee deema. Ani abbaa gadaati beekadha. Gadaa iddan qabadhee waggaa 13 amma. Hulluuqeera. Buttaa qaleera. Abbaa koo waggaa 40 naannoonni eegee hundumaa fixadheera. Obbolaan koo hundumuu akkas taate. Kanaafuu hawwa akka waaqaatti akka galateeffannutti hin eebbifnana dhaggeeffadhaa. Hayyee waaqa guddaa, waaqa uumaa, waaqa uummataa, qulqulluu akka bishaanii. Garuu ati tokkichuma maqaadhum keetu dhibba ta'e jechuun afaan maqaansaa hannoo hundumaa otoo hin ta'in han hundumaa ijaa ta'eef itti baay'ata. Inni tokkichuma afaan kees tokkichuma jedha Oromoon. Hayyee maaliif afaan namaa silaa dhiisiti afaan simbiraayyuu beeka Waaqayyo kana kan nuti itti amannu. Hayyee galatoomi Waaqayyo. Diina nutti nam'ee ijoollee nu harkaa fitu kana gooftaa koo nurraa kaasi. Nurraa dhiibi. Qilleensa Oromiyaa saafaa ibidda saafaa itti haa ta'u. Bokkaan Oromiyaa bulluqa itti haa ta'u. Tulluun Oromiyaa gufuu itti haa ta'u. Oromaan hin bilosoomti waanuma feeyyoo ta'ee hayyee galatoomaa amma akka duraatti isin na eebbiftanii of kalaa jettanaan immoo amma of kalaan isiniin jedha. Qe'ee nagaatti galaa. Jabbiin illee qabdanii qe'ee burraaqutti galaa. Ijoollee gammaddutti galaa. Ijoolleen isinii yaa guddatu. Dargaggeessi irra haa argatu. Jaartiif jaarsi ilkaan baan cinaa yaatu. Hayyee jenna. Galatoomaa hedduu isin galateeffannaa. Obbo Kitaabaa. Ayyee bakka Kaanadaa bu'ee akkaanii dubbadhu waan gaafatamee fi dursee warra hangafoota koo as keessa waan jiranii fi akka isaanii dhiifama godhaniin gaafadha. Dargaggoonni sin jiru. Haa ta'u malee ani iddoo kanatti kan hin argame bultii 3 duran dhufee waan Oromoon walitti dhuftee waliinii haasawwattee hammeenyas ta'ee nagaas ta'ee afuura nagaa wal jijjiirtee waan qabatamaa ta'e waan hundee qabeessa ta'e bu'uurrattee gargari galuudhaaf galuu duwwaa otoo hin ta'in hojiitti bobba'uudhaaf waan ta'eef kan akka qalbeeffattanidha kan inni isinitti himuu barbaadu. Hojiin amma calqabee hojii kana fiixan baasuu fi mana keenya haxaawwachuu nutu irra jira. Mana keenya yoo hin qulqulleessine gadi baanee waan baay'ee hojjechuu hin dandeenyu. Kanarratti
hundi keessanuu itti bobba'utu isinirra jira. Biyya ijaaraa jirra. Biyya of dandeessee walaba taatee jiraattu yookaan immoo akka fedha ishiitti ollaa ishii wajjin jiraachuu yoo fedha qabaatte kan jiraattu uumuudhaaf yookaan ijaarrachuudhaaf waan itti bobbaanee jirruu fi gargaarsa ummata hundaa barbaada. Ummata hunda yeroo jennu Oromoo hunda kan walitti qabamu jechaadha. Kanaaf kana jedhee warra kana qindeessan Oromoo hunda afaan adda addaa dubbachaa turanii afaan tokko dubbatanii qe'ee isaanii qulqulleeffatanii diinatti bobba'uu akka danda'anii warra nu goosisanii fi qoree kana warra qindeessite galatoomaan jedhaan. Isinis akkasuma akkanaa galateeffatan yaada bu'uureessa yaada bareedaa warra immoo kana keessa isaafe kuni seenadha. Kuni seena qabeessa hundeedha. Hundee kana keessa warra immoo hafanis boru itti deebi'anii warruma kana bu'uureessa keessatti qooda fudhatanii gara fuulduraatti akka tarkaanfachiisanii abdii guddaan qabaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Galatooma hundi keessanuu ayyee. Amiin amiin. Keenya fudhattanii Awurooppaarraa hanga Kaanaadaatti Ameerikaa kaabaa hunda keessaa kan argamtan dhugatti galanni keessan xiqqaa miti. Maaliif yeroo wanni kun dhufu duula hamaatu diinaan oofamaa ture akkuma quba qabatanitti. Namni hin dhufu jaamaat ture nama 300 yaamne 550 har'aaf kaleefaa sanii olillee na fakkaata. Namni keenya garagalee dhufe si Oromoon dooktoraaf injiinara dila kana ni qabdii jenne agartanii. Kanaaf namni keenya hogganni boreessitoonni keenya qeerroon har'aa warri jidduu san jiru walitti dhuftanii osoo bifa ajaa'ibaatiin marii godhaa turtan. Wanni birallee yoo kaanaafu taate Oromoon caayaa takka jalatti ayidiyooloojii meeqaan dhaaba siyaasaa 9 mokkala dhufe. Kun hundi dhufe waliin mari'atee galuu hin danda'u wal fixan jaan. Oromoon garuu takka taatee baatee jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan jaa. Keessattuu hirmaannaan abbootii amantii kan manguddoota keenyaa gaaddisa taatanii yeroo manni xiqqoo oo'u bishaan irra firfirsaa yeroo qorrummoo ibidda xiqqoo jala dibaa mariin kun saffisaan akka deemu nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaa. Koreen qopheessituu kora kanaa ka hawaasa adda addaa irraa jaarmiyoota siviikii adda addaa irraa yeroo gabaabaa keessatti walitti dhuftanii halkanii guyyaa haga gurri nama dhukkubutti yeroo meeqan isinirratti rafee telekonferensii irratti halkanii guyyaa akkasitti itti xaartanii yeroo gabaabaa keessatti kora kana fakkaatu qopheessuu keessaniif dhugatti uummata Oromootirraa galata guddaa qabdan. Egaa akkuma amma dura jechaa turre ajandaa 4 irratti marii gurguddaa goone. Marii kana keessaa tokko dhimma tokkummaa Oromoo gadi jabeessuu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Kana keessaa wanni an hubadhe yaanni deddeebi'aa dhufaa ture Rabbiin waa'ini ganamummaa tokko godhee foon tokkorraa nu uumuu isaa kan mirkaneessa ture. Itti aansuunis tokkummaa Oromoo weerara diinaatiin laaffataa turte san sabboontonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo dhiiga isaanii jiksanii lafee isaanii itti cabsanii jaaranii asiin gahuu isaaniitiif itti boonna kan ja'uun kan itti aansu immoo tokkummaan Oromoo gara fuulduraas jabaatee kan deemuu danda'u gara sirnaaf hidda isaatti gaddeebi'ee akka gadaa ofiititti gadaa bu'uureeffatee yoo kan deemu taate kan jiru irratti marii bal'aa godhame. Kanumaan ajandaa lammataatti kan fudhannee irratti haasayaa turre gara fuulduraa uummanni Oromoo sabni keenya bifa kamiin waliin buluu fedhaa? Bifa kamiin mukaa citaa wajjin buluu danda'a?
bifa kamiin haqa walii eegee kan ummata naannoo keenya ummata qofa osoo hin ta'in bosonallee dabalatee haqa walii eegee wal kabajee wal tiksee akkami jiraachuu danda'a ka jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Akkasumas nuti ummata biyya alaa jirru waan taaneef gumaanni qabsoon tun nurraa eedu keessaa tokko hojii dippiloomaasiitiif advokasii yookiin immoo ummata keenyaaf fira horachuu waan ta'eef hagammaa hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Mudannoon jirtuu fi ciminni jiru maali? Laafina keenya akkamiin furra? Jabina keenya hoo daran akkamiin jabeessina ka jedhu irratti mariin bal'aan godhamee jira. Afraffaan nu biyya alaa jirra. Carraaqqannee dalagannee ummata keenya bira dhaabachaa jirra. Gargaarsa ummata keenyaaf goonu kana bifa daran cimeen akkamitti deemuu dandeenya kan jedhamu irratti mariin bal'aan irratti godhamee yaadni furmaataa lafa kaahamee jira. Waliigalatti dhugatti guyyoon sadeen dabre kun ummanni Oromoo, beekaan Oromoo, manguddoof dardarri Oromoo waa'ee biyya isaa irratti, waa'ee nama isaa irratti haala ilaaf ilaamee qabuun marii guddaa godhee yaadota ciccimoo ta'an burqisiisee deemuu akka danda'u ka itti mirkaneeffate ture. Yaadota xumuraa irra gahame akka isiniif dhiyeessan warra waan kanaaf ramadametti eegan dabarsee ibsa isinii kennanii booddee if duuba deebi'ee warra immoo hojii ramaddiin hojii itti kenname isin beeksisuuf hin ta'a. Amma gara obbo Tashitee fi Dr. Sintaayyootti hin deebisa. Galatooma. Baay'ee galatooma obbo Jawaar yeroo tokko harka nuudhaafi galatooma anillee keessaayyuu keessummoon qaamonni abbootii amantii qaamonni siyaasaa hawaasa Oromoo akkasumas hawaasa badhaa keessaa ka dhuftan hundaayyuu guyyaa sadii kana uduu boqonnaa dheeraan fudhatin halkanii guyyaa haga sa'aa 10 hojjetaatiin ka turtaniin dhugamaanuu baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maqaa koree waan kana qindeesseetiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo kanatti aansuun qaama hawaasaa keessaa qaama bakka 3 irraa dhagahuu barbaanna yookiin ammoo recognize godhuu barbaanna. As afotti kawaamu Pastor Gammachuu Olaanaa akka as afoo dhufanii sagantaa ittaanu nu qindeessan isaan gaafadha. Waan tokko utuu sagantaa isa ittaanutti hin darbini waan tokkon isin ibsuu barbaada. Namoota baay'eetu gaaffii qabdu waan ta'eef achirraa ergasiin isa ittaanutti darba. Loogoo walgahii kanaa irratti maal argitu? Maaltu argama? Maal argitu? Namooti baay'een maaltu irra jiraa jedhu. Maaltu irra jiraa nu jedhu. Xinnoo ishee akka yaada keenya iddoo tokkotti walitti qabannuuf hin barbaade. Dhaaboti Oromoo meeqatu jira? Hedduu. 9. Jechuun walgahii kana keessa dhaabota 9tu turan. Dhaaboti 9 kunii dhaaboti 9 kunii waan tokko hundumti isaanii common denominator wanta ta'e giddu galeessa wanta ta'e wanta tokko qabu. Odaadha. Konfiraansiin kunii bu'uurri isaa wanta hunduma keenya walitti qabu irratti kan hundaa'edha. Jechuun saba Oromoo gadaasa duudhaasa irratti kan hundaa'edha. Yeroon kun immoo yeroo ulfaataadha. Yeroo ulfaataa kana keessatti wareegama duwwaa utuu hin ta'in wareegamichi wanta inni fidaa jiru gara aduudha. Mini asirraa kan arginu aduu gara birmadummaatti nu geessaa jira. Birmadummaatti kan nu geessu garuu yoo asirratti argitanii fakkiin gurraachi kuni Oromoo isa gurraacha kana.
Oromoon gurraachi kun yoo wal naanna'ee harka wal qabatee isa common dominant isa giddu galeessa ta'e duwwaa irratti yoo cichee dhaabate lafti nuti hin geenye hin jiru jechuudha eegisa. Kanaaf amma yeroo kana dhaabota salgan addana dhaaboti siyaasaa affeeramanii jiru. Warri iddoo garaagaraa dirqama garaagaraa irra jiranis jiru. Dhaaboti garaagaraa gidduu keenyas jiru. Warri dirqama garaagaraa iddoo garaagaraa ni jiras. Itti aanee Toronto irraa obbo Kitaabaa Magarsaa. Itti aanee obbo Hangaa'aa Dhugumaa. Obbo Hangaa'aa Dhugumaa namoonni hin beekne waldaa Maccaaf Tuulamaa warra hundeessa keessaa isa tokko. Har'aan tana isaan kun asirratti argamanii akka eebaan nuufanan hiree argachuu keenyaaf hedduu gammachuutu nutti dhaga'ama. Nama tokkoon ida'uu barbaada. Dubartoota keessaa nama tokko ida. Haadha Jaafar ni jirtaa? Abo Nuuriyaa. Abo Nuuriyaa as bahi. Nuu bahi. Koot. Nama tokkotti idaanaa Abbaa Hassan. Manguddoota teenyatanitti amma heeraan itti baasuu deema. Heeraan isinif baasa. Daqiiqaa lamaa ol dubbachuun dhorga. Daqiiqaa lamaa ol dubbachuun dhorga. Tabiraallee sheekkotiidhaa fi warra geggeessitoota amantii as keessa jirtan dhiifama nuu godhaa. Waan isin du'aayii nuu godhaa baatan hunda ni beeynaa hin irraanfannu. Isin bakka keessan dagannee osoo hin ta'in manguddoota tanaafillee hiree kennina jenneeti dhiifama nuu godhaa. Hayyee amma mee adde Nuuree irra jalqabna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arraa Oromoon akkana wagguu wal geesse hodduun gammade. Oromiyaa teenya Rabbi nu haa bal'isu, Rabbi nu haa bilisuusu. Ilmaan haadha abbaa Rabbi nu haa godhu. Ilmaan haadha abbaa nu haa godhu. Kajammaree ifan nu baasallee ifatti isa haa baasu. Ifatti isa haa baasu. Oromoon siree haa hortu. Oromoon siree haa hortu. Nama birootiin sireen haa diddu. Oromiyaa sireen haa hortu. Ilmaan Oromoo siree haa horan. Qeyroo teenya Rabbi nu haa dhiisu. Rabbi nu haa dhiisu. Qawween isaanii bishaan haa baatu. Qeyroo tiyyaa ibidda haa baatu. Harki qeyroo tiyyaa ibidda haa bahu. Harki qeyroo tiyyaa ibidda haa bahu. Obbo Abdulaziz. Assalamu alaikum. Baga nagayaan dhuftan yaa ilmaan Oromoo, yaa abbootii Oromoo, yaa haadhotii Oromoo, yaa shamarran, yaa dargaggii Oromoo. Baga Rabbiin umrii tanaan nagahee isin agarsiise. Baga Rabbiin umrii tanaan nagahee isin agarsiise. Oromoon haa bilisoomtu. Oromoon haa bilisoomtu. Tokkummaa Rabbiin haa kennu. Tokkummaan irreedha. Irree Oromoo ofirratti beektu. Oromoon arraa irree isaanii qabaatu beekaniif bagara warra nu barsiisellee Rabbi umrii isaan haa dheeressu. Ilmaan keenyaaf harka kennine ilmaan keenya bakka nuti geenye kanaan nu haa dabarsan bilisummaan nu haa kennu isaan harka kaayine bilisummaa teenya gartee isaan nu haa agarsiisan. Ummaa gartee dargaggiin biyyaan haa deemtu. Dargaggiin biyyaan haa deemtu. Manguddoon du'aa haa gootu.
warra gartee ilmaanit dabarfatu rabbiin haa godhu warra wal beeku rabbiin haa godhu ilmaan keenya rabbiin gartee laal leenca isaan haa godhu leenca rabbiin isaan haa godhu darbabbii isaan darban Tigree ta biyyaa facaaftu rabbi isaan haa godhu Tigree rabbi biyyaa haa facaasu Oromoon haa bilisoomtu Oromoon haa bilisoomtu down Tigree down Tigree Tigreen haa baatu Tigreen dhabama haa godhu Oromoon haa bilisoomtu haqa keenya rabbi nu haa deebisu haqa keenya nu harkatti haa deebisu haqa namaan barbaanne abbaa biyyaa rabbi nu haa godhu bihaqa subhaana rabbika carraa kana argatu kiyyaaf baay'ee warra na affeere galateeffadha. Ani Abbaa Hasan jedhamaa Minisoota irraa dhufe waldaa ijaarama manguddootirraa itti gaafatamaa pirezidaantii jechuudha. Abbaan gurbaa karaamaan wadala harree ta'ee namarraan iyyuu nurraa dubbadhu jedhee hagatti masaniif tana dubbadhe. Ka galateeffadhu itti aansee warra Atlaantaati. Atlaantaa seenaa dalaydan. Isteeta 50 adoo qabnu. Isteetan 50 keessa Ameerikaa keessa facaanee adoo jirru akka carraa ta'ee hireen isin filattee yeroo dargaggeessa maleeyyii qaroo hayyuu dhaba'aa jirrutti yeroo namni kenna gubatee cilillee nu dhoowwatanitti yeroo namni kenna kadhatuun beeku kararratti miilaa harkaa caccabee akka kadhattuu ta'u ka nafsi nafillee ta'e keessatti yeroo maatiin irraa hafe manatti gadda isaanittiin cabee kana gadatu dhabee ka qotatu dhabee hiyyummaan nutti gaaddiseessite keessatti Atlaantaan hiree godhatee kora akkanaa ka hayyoonni hundi goda yaa'an sababa qabsoon facaateen manatti galanii aadaa turan har'a manaa gabbaan hiree akkanaa bakka seenan itti dalagamte ta'uu hiree akkanaa argatu warra Atlaantaatiif gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Kanatti aansee adoo biran tar gaafa salaata dhoogganii waan bir albi'in shaashamannetti nama waraanan bariisan joolleen amboo baate lammii tiyya salaata dhooggitanii achitti waraantan jette gaafa gincitti joolleen teen qabeenya keenya insaamtan jette daangaa Hararitti lammii tiyyan tuqinaa lafa tiyyan tuqinaa jette kutaa Oromiyaa hunda lakkaa'in danda'u kunuu fakkii ta'e. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu ijoollee walirratti du'uuf diina dura dhaabbatte. Ijoollee yoo ati duute gumaa sii baasa anat si duubatti hafa waliin jettu Arsii bakka bu'a jedhanii Wallaggaan ka arrabsan. Wallagga bakka bu'a jedhanii Arsii ka arrabsan. Harargee ani jedhanii gosa biraatti ka duulan manni kun akka naa abaaruun gaafadha akka dura naa dhaabbatu. Kun ergaa diinati malee Oromoo waliin nyaapha miti. Oromoo walirratti tumsu walirratti dachiin tiyya maatu qabte jedhu kalafa Finfinnee dhufeen argin kasabbatan argin kaburraayyuun argin tiyya jedhee adoo inni falmatu gosa tan addaan baasuuf wal abaaruun laayisansii namaan kennan Oromiyaan teenna mara akka fedhetti abbaan haa qabsaa'u akka fedhe haa dubbatu baaltook irratti feesbuuk irratti abaaruun manni kun afaan Oromootiin akka jedhu beekuu dura dhaabbannaa yookaan afaan dhaabbannaa afaan Amaaraa natti jibbitanii indi waggas hagatti tana jedhaa